akkam jirtu hordoftoonni YouTuberoota hundumtinuyyuu egaa awwalnaat jalatti kan argamtan warri YouTube fayyadamtan hundumti keessanuu warri na jalatti hin argamines hundumti jechuudha. Egaa akka Oromootti wantan isin beeksifadhu tokkotti jira, waan haaraadhaan hin dhufaa jira. Sirba audio jechuudha. Ani Baqee sirba jedhu mata dureen isaa. Sirba ani Baqee jedhu mata duree qabadheetan isin dhufaa jira waan ta'eedhaaf subscribe, like, share gochuudhaan akkana cinaa dhaabbattan otoo immoo beeksisa isinitti godhatin caalsee posting godhuudhaaf ani dursee isinitti himachaa jira waan ta'eedhaaf akkana cinaa dhaabbattuun Oromoo wanti ta'e hundumti wanti afaan kan koo wanti afaan kan koo dhaga'u hundumti jechuudha. Galgala irraa isin biraa inuma gaa jedheetii yaada. Inshallah Rabbiin waa gargaaru. Subscribe, like, share gochuudhaan ammas daddabalataan isinitti dhaammachaa jira. Hiriyoota keessan akkana beeksiftan share gochanii jechuudha. Kana jennaan egaa yoo isin bira dhaabattan malee hojiin kun milkaa'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef dirqama namummaa dirqama Oromummaa keessanii akka baattan dhaamsa kan kooti. Subscribe, like, share awwal naasir sirba ani Baqee audioodhaan dhiyaachaa jira waan ta'eef waan na hordoftaniif galatoomaa. Hundi keessan akka milkooftan akka milkoofne walumaan jechaadha. Nagaan naa tura.